Seenaa dubartii qaroo dhabeettii sanaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa dubartii qaroo dhabeettii mata duree jedhuun wantan dubbiseerraa isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun maatii kiyya ta'aa jechaa maallaqni biyya hambaa doolaarri yuuroon riyaalli dirhamni maallaqa biyya keenyaatti yeroo jijjiiramu guyyaa guyyaatiin meeqaan akka oolu beekuu yoo barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii gatii sharafa biyya barbaaddaniyyuu isinitti himu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Kan isinirraa eegamu liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun bilbila keessan irratti fayyadamuudha. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Dubartii taatee haadha ta'uu kan hin barbaanne addunyaa kanarratti hin jirtu jechuun nama dandeessisa. Akkanumallee dhiira ta'ee dhalatee umriinsaa gahee abbaa ta'uu kan hin barbaanne hin jiru. Haa ta'uutii garuu bultii godhannees ta'e bultii duraa akka tasaa daa'ima argachuus dhabuus ni dandeenya. Keessumaa immoo jireenyi qofaatti yeroo nama baastee rakkoo isheetiin nama qortu daa'ima godhachuu mitiitii ofiiyyuu jiraachuun yeroo dhala namaatti ulfaatu ni jira. Waa malee anis dubbii kana jalqaba irratti isiniif hin kaasne. Haadhaa fi abbaa ishee waliin kan jiraattu dubartii baay'ee bareedduu tokkotu ture. Mucayyoon kun guyyaa dhalatte irraatii kaastee hanga waggaa 8 guutuutti fayyaa guutuu qabdi. Maatiin isiis ishii malee ijoollee 4 dhiiraaf dhalaa ni qabu. Maarreegaa mucayyoon kun umriin ishee waggaa 8 yeroo guuttu guyyaa tokko mana barumsaatii galaa otoo jirtu maraataan daandii irra deemu tokko koddaa keessaa dhangala'aa argee fuula mucayyoo kanaa fi hiriyoota isheetti facaasa. Mucayyoo kanaatiin kallacha ija isheetti nam'e. Battalumas baay'ee ishee gubee. Fuulli ishiis yeroo sana dheekkamee toroof irratti jechuun akka dhidhii ta'uu ta'e. Kan hiriyoota ishee kaanii uffata isaanii irratti waan faca'eef homaa rakkoo gara biraa qaama isaanii irratti hin geessisne. Maarreegaa guyyaa kanarraatii kaaseetii mucayyoon kun rakkoo ijaatiin hubamuu kan eegalte. Guyyaa itti faca'ee hanga torbee lamaatti otuu mana yaalaa garaa deemaa jirtu guutummaa guutuutti iji ishee lamaan arguu dadhabanii. Barnootas barachuun itti ulfaate. Umrii daa'imummaa kanatti hiriyoota isheerraa adda baatee maatii isheetti deebiti. Maatiin ishees waggoota 8 hafan yookiin immoo hanga isheen waggaa 16 guutuutti manuma keessatti kunuunsaa jiraachisus sanaan booddee garuu garaan haadhaa fi garaan abbaa itti jabaatee gara magaalaa gara biraa geessuun daandii irra teessee akka kadhattuuf dabarsanii ishee kennanii. Isheenis yeroo sanarraatii kaastee jireenya qananummaa maatii isheerraa adda baatee daandii irra teessee kadhachuu eegalti. Waa'ee jireenya daandii guyyaa gara biraa mata duree biraatiin hin dhufa malee ijoowwan keessa jiran hunda dubbadheen xumuruu waan natti ulfaatuuf guyyaama jalqaba daandii irratti bulte dargaggoonni 3 ta'anii dubartii kana gudeedanii. Ati bareedduudha. Mana maatii kee wallaaltee moo daandii irra jiraachuu filatteeti jechuun yeroo gara biraallee itti deddeebi'uun mucayyoo kana gudeedu. Qaroo waan hin qabneef namatti mattu fira of biraa hin qabdu. Haa ta'uutii garuu yeroo booddee habaaboon qaama isheerraa dhangala'u dhaabbachuu isaa bartee akka ulfooftee ofumaa hubatti. Yeroo kanatti namoota naannoo sanaa kadhattee maaloo na dhukkubaa jiraa mana yaalaa na keessaa jettee yeroo gaafatattu tole jedhanii mana yaalaa geessanii. Mana yaalaa akkuma geessaniinis rakkoon akkanaa na dhaqqabaa ture ammas na dhaqqabaa jira. Maaloo na ilaalaa qaamni kiyya natti jijjiiramaa jira jettee ni gaafattiini. Yeroo kana hakiimni argattee dhalaa waan na taateef
ilaalteenii gadameessa ishee keessaa daa'imni baatii 4 akka jiru itti himte. Yeroo kana dubartiin qaroo dhabeettii kun baay'ee naati. Anoo qaroo dhabeettiidhaa gochaan kun akkamittiin narratti raawwachuu danda'a jettee yeroo gaafattu hakiimni wanti kun qaroo dhabuu fi qaroo qabaachuu waliin wanta wal qabatu miti. Atis dhimma kana bahachuu daa'ima kana guddifachuu waan hin dandeenyeef lubbuu kee siif eegnee daa'ima kana sirraa baasnaa jettee ni kadhattiini. Yeroo kana garuu dubartiin qaroo dhabeettii kun akkana jettee deebii bilchaataa deebisti. Hangaa fi akka rakkadhe Waaqayyo caalaa namni naaf beeku hin jiru. Haatii fi abbaan koo anaan na dadhabaniiru. Waaqni lafaa fi dachee kana uume garuu qorra halkaniin ho'a guyyaan kan natti gadhiisu. Kanaaf akka ittiin jiraadhullee mala naaf hin dhabu. Ani Waaqaan olitti beekuu waan hin dandeenyeef daa'ima immoo Waaqni akka namaaf kennu warri kiyya waan natti himaniif lakkii qaroo dhabeen daa'ima godhadha malee narraan baaftani jettee iyyitee battaluma sana mana yaalaa keessaa baate. Kaaniif Rabbi fayyaa kennee sammuu dhawwata. Kaaniif immoo sammuu kennee fayyaa dhawwata. Ija jechuun dhala namaaf ijuma. Haa ta'uutii garuu ija duuba sammuun waan jiruuf dubartiin kun daa'ima kana nan godhadha malee jettee didde. Kanaanis daandii irra baatee kadhachaa jiraachuu itti fufti. Gadameessi ishees guddachaa dhufe. Namni maal siif fida maal siif kenna jedhee ishee gaafatu hin jiru. Inumaa daandii irratti ulfa ta'uu ishee kan argu akka ofii abaaree gogsuu danda'utti gogi maal taateetti qaroo dhabdee daandii irra jiraattee sanummoo daa'ima kan godhattu fanxoo irratti cittoo kan ofitti dabaltu jedhee kan bira darbu tokko lama miti. Dubartiin kun garuu kanuma keessa daa'ima ishee godhatte. Dubartiin gaafa ulfooftu abaaramtee gaafa deessu dhala godhattu immoo ni kabajamtii jedhama mitiire. Namoonni naannoo sanaa ishee beekan waan akka sharaa hidhanii fi roobnii fi aduun akka isheen arganneetti mana qopheessanii fi kan isheen deesses dhiiraaf dhalaa ijoollee lakkuu ture. Rabbi qixxeessee kenneefi. Ammallee jireenyi dubartii kanaa namoota tokko tokkotti gaaffii waan na ta'uuf atoo daandii irra jiraataa qaroo dhabeettiidha. Akkamitti daa'ima kana godhattee jedhanii yeroo gaafatan ana miti kan naaf kenne Rabbidha. Qaroo kiyya akkan dhabu kan na taasises Rabbii. Kan Rabbi namaaf kenne immoo hin feenu yoo jedhanis garatti baqatan hin jiru. Rabbi kan naaf kenne ameen jedheen fudhee jettee deebistiifi. Kanaan rakkoo fi gidiraa hedduu lakkuu itti ta'ee baay'ee daa'ima ishee waliin rakkatte. Ijoolleen ishees gurguddachaa dhufanii fi isheen dubartiin akka haadhaatti mana keessa waa hunda yeroo hojjettu inni dhiiraa immoo yeroo ijoollummaa isaa akkuma haadha isaa kan kadhatu ture. Erga jabaatee waggaa 10 darbee garuu hojjechuutti amanee hojiiwwan xixiqqoo hojjechuu kan eegalee umriin isaa waggaa 15 yeroo guutu haadha isaa daandii irraa baasee mana kireeffatee jiraachisuu eegalee. Kanaan waggaa 25 yeroo guutu haadha isaaf miti namoota daandii irra jiraatan hundaaf kan ta'u piroojeektii guddaa jalqabee waggaa dheeraa otoo hin fixiin waggaa 2 keessatti namoota biyya isaaf kan ta'u rakkataan harki qalleeyyiin manguddoon wallaalaan daandii irra jiraatu haati qaroo dhabeettiin abbaan qaroo dhabaan mana keessa jiraatu ijaaree yoo xiqqaate waggaadhaan nama 500 ol fudhatee bakka sana keessatti jiraachisaa jira. Qaroon haadha kanaa ijoollummaa isheetti yaalamtee deebi'uu baatus haa ta'uutii garuu ijoolleen ishee qaroo ta'anii fi intalli isheen dubartiis akkanuma milkooftee haadha isheef ijaaf gurra afaan miillaaf harka taatee mana ofii ijaarratteetti galchitee waliin jiraachaa jiru. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 dhalli waan guddaadha. Dhalammoo kan kennu namoota hin taane Rabbii jedheenanis seenaa namoota kanaatti ajaa'ibsiifadheen
qophii koo guyyaa har'aa nan xumuraa. Sharafa maallaqa biyya barbaaddanii paawundii, yuuroo, doolaaraa, dirhaama, reaalaa, doolaara Awustiraaliyaa, doolaara Kaanaadaa, maallaqa biyya keenyaa fi maallaqa biyyoota gara biraatti meeqaan jijjiirame akka oolu barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii guyyaa guyyaatiin isin beeksisu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadamaa jechaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.